Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii Masootuu taatan hundi keessan kan biyya keessaas kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nagaa jirtu kan nagaa kooti galata waaqayyoo hin qooda kaabeetti waa malee taa'uu hin dandeechu fooxaa guddaa ofirra lafa godheen kan affadheetanii dhufe qaba. Kalaalin qorra dhugaa waaqayyo ani qorra na sodaadha sababa saniif baay'ee wanatti qorree hin beekan kana gochuu wanummoota kale lafaa gochuu fuudhuu hin danda'u kanattan ofitti mammareetoo deemaa isiniin jedhama kana furdaa wannoo itti viidiyoo waraabda maalidha jechuun keessanii nafuu dhiifaa manatti sababa manatti qorruufani akkasii isiniin jedhaa akkasumas immoo haasofni irraa haasa'uu dhufe kanallee muti haasofni nani isinitti haasa'uu dhufe haasaa baay'ee nama garaamu wayiiti maalidha jechuun keessanillee hin hafu akkasumas haasofni nani isiniif qabadhee dhufe har'aa waaw Maammadoo bara kanaa jechuudha. Fakkeenya fi maalidha Maammadoo maalirratti maal kaasa'uu barbaadde maal jechuu barbaadde jechuun keessanillee hin hafu. Ani wanti ani haasa'uu barbaade fakkeenya fi amma namoonni Imo, WhatsApp, Telegram, Facebook dhabdanii hin jirtan hundi keenya ni qabna. Fakkeenya fi suuraa tokko jechuudha yeroo ati Imo jalatti talakkiste masmuuriidhaanis haa ta'uu zafaniidhaanis haa ta'uu wanta barbaadde ስንለቅ ማለት ነው እኔ እንጃ ለምን እንደሆነ ያ ፎቶ ስር 10 ላይክ ወይም ልብ ቅርጽ ማለት ነው 10 ጊዜ አንድ ሰው 10 ጊዜ ልብ ይሰጣል 10 ጊዜ ላይክ ይሰጣል ለምንድን ነው የሰው ፎቶ ስር እንደሚያደርጉት ለምን ሰው እኮ ማለት ነው አማረም አላማረም ይሄ የዝጋበር እንደፈጠረው ነው እንጂ እኔ ለራሴ ራሴን እንዲያርጌ አሳምሬ ወይም እኔ ማላምር ሰው ሆኜ እኔ አይደለም የተፈጠርኩት ይሄ የእግዚአብሔር ስራ ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ ወንዶች ማለት ነው ለምንድን ነው ሃይ በሬዱት ያ አከም ጀርታ ነጋ ጀርታ ከሲ ስትሃሰው በርባዴ አከና ማሊዳ ዱጋ አኔ ነገር ወጃላል ሊበረከና ዱጋ ዋቀዮ ጀቸ ati bar baay'ee si ajaa'iba dhugaa maal fakkata embeewwan yeroo hunda jaalala isaan qabu jaalala cinqiitiin natti fakkaate maal fakkate garuu kiraan agabba'e beetu dhiifa malee naa godha ani jaaladheellee beekaa jaaladheellee qabaa garuu namoonni biraa dhiironni biraa yeroo dhufan maaliif akkana godhatu ijoollee shamarranii waa lama dhabaa godhaa jiru beektu amma fakkeenya fi hiriyyaan isaanii dura nama amalaan gaarii ta'a yookiin nama amalaan badaa ta'a yookiin nama dubbanne ta'a yookiin beeku nama xibaaraamii ta'a amalli namaa garagara beektu akkuma bifti namaa garagara amalli namaallee garagara sababa sanirraan kan ka'e mircaa deemu bakka ijoollee shamarranii maaliif mircaa deemna anas taanaan nama biraallee taanaan ani beelu hin jedhu anumti mataa kootiin mircaa deemuu hin danda'a maaliif hiriyyaan kiyya duraa fakkeenyaaf akka fedha kootinaaf hin ta'u ta'a kaala misaaleef kolfeen taphatu ta'a yookiin nama yeroo hunda kolfu ta'a yookiin nama gizee hunda lolu ta'a yookiin nama gizee hunda hin lolle ta'a sababa saniif kan dhufu sun immoo amala qabeessa namni isa malee hin jiru somni kan biraa suuraa ayinataan ka'ee ergaa maalii godha akkas godha shamarree sun qalbii hin badde shamarree sun maaliif qalbiin ni baddi ka akkuma dura siniin jedhe hiriyyaan ishiin dura wajjin jirtu amala lama qaba yookaan lolaa ta'a yookiin gaarii ta'a kun immoo kan dhufu kun lolaas moti amale gari baessa beqaan beewan dhiirri isaa malee lafa kanarra hin jirre ta'ee dhufa gaafa inni dhufu cuma dhadhaa biddaawwata taate dhadhaa biddaawwata taate akkas gochaa jiru ijoollee shamarranii
laal maaliif bifa karaa garaagaraatiin dhufanii ijoollee keenya qalbii isaanii fuudhaa jiru. Nas taanan, sinis taanan, nama biraallee taanan ijoollee dhiiraa akkana gochaa jiru. Nu immoo ijoollee shamarranii mataa keenyaaniin fakkeenyaaf akka barbaadanitti illee kaa'aa suuraa. Akka barbaadanillee ta'a. Garuu waa keessa isa tokko suuraa kaa'aa bilbila keessa irratti kaa'aa ol kaawwadha. Fakkeenyaaf amma qamisiiwwan gaggabaabaa ni jiru. Wantoonni adda addaa ni jiru. Kaa'aa bilbila keessan irra ol kaawwadha. Fuutanii WhatsApp irratti, Imo irratti, Telegram irratti, Facebook irratti, email irratti posting godhina. Maaliif yoo jettanii ijoollee dhiiraa beektu sareeni guyyaa tokko yoo qiimisitti amma fakkeenyaaf guyyaa tokko karaa irratti hin argita sareetaan hin rukutta. Qiimisitti qabatte gaafa ishiin qiimisitti qabatte gaafa lammata mana isaanii dhaqxe si adalti. Yookiin kan warri si seessisata. Ishiin inuma si eeddi beekta akkatatti si ciniintu si soxxi. Bakka nama kana qiimii qabattee jirti. Ijoollee dhiirallee isa dhugaa rabbi ifa mana godha obboleewwan koo dhiiraa. Uumaa wannoon qaban qalbii hin qaban shamarra takka meekaappii fuula ishee hin dibatti aartee wayii gurra isheetti godhatti morma isheetti irratti bakka aartuma wayii ni godhatti. Yoo dabbasaa dheeraa qabaatte dabbasaa ishee gadi lakkisti. Yoo immoo gabaabaa ta'e firiizii asii ol hin dhaabdi gadi lakkisti. Saniin booda qamisiin luka isheetti irratti hin kaawwatti suuraa ishee poosti goote. Yookaan dhiira dhiisatu shamarran nuti rifachuu danda'u. Namni kun ishiidhaan jaalala isheetiin qabamu. Gaafa jaalala isheetiin qabame hoo lubbuuti yaa onneeti ani siif duufan ta'a ani maalis hin ta'u kan ta'a. Adillee atis akkas taate naan hin jedhin garuu dhugaa rabbii jechuudha. Ani agarrameetti man beektu akkas ta'u ijoolleen dhiiraa jechuudha. Sababa saniifuu isin warri shamarranii wantoota akkanaa gochuu dhaabaa. Shamarran biyya ambaa keessa jirtan warri mana ittuu jechuudha. Kan biyyaa baataniif jistii madaamii dhiquuf shiintibeetii madaamii naddafuuf biyyaa baane malee akkana gochuuf himuti. Inya ka agaraችን የወጣን አገራችን ለመለወጥ የመዳም ጅስት ማጣብ የመዳም ቤት ማስተካከል የነሱ ሽንት ቤት ማጣብ ነው እንጂ እኛ ከአገራችን የወጣን ዳልቶን አይደለም። ስለዛ እንዲህ ማይሆን ነገር አትስሩ። በቃ ለምን መጥፎ ነገር አትስሩ። አጭር ልብስ ለብሳችሁ አጭር ቦዲ ለብሳችሁ ጡታችሁን እያሳያችሁ እግራችሁን እዚህ ላይ ቀሚስ እዚህ ላይ ለብሳችሁ ከዚህ በታች እግራችሁን እንዲህ እያሳያችሁ አትልቀቁ ፎቶአችሁን። ለምን እናንተ ቆንጆስ ነገር የምትሰሩ ይመስላችኋል እንጂ እናንተ ምንም ቆንጆ ነገር የምትሰሩ ነገር የለም። ለምን ማን ቢሆን በላይ ማለት በታች ማለት ፍቅር አንቺ አይደለሽ የምታመጪ ወይም እሱ አይደለም ማመጥ ፍቅር ለራሱ ይመጣል። አው ብቻ ወዶ ማክሳው ፍቅር በብር አይገዛም ወይም በልመና አይመጣም። ትቶሽ ከሄደ በቃ ሌላ ሰው ይመጣል ወይም ከሱ በላይ የሚወድሽ ሰው ከሱ በላይ የሚያከብርሽ ሰው ከሱ በላይ የሚያስብልሽ ሰው አንቺ ሳትፈልጊ እሱ ሳይፈልግ ይመጣል። ፍቅር ለራሱ ነው የሚመጣው። ታውቃላችሁ አንድ ሰውን ከወደደ እውነት እስከሚሞት ያን ሰው አይረሳም። ፍቅር አንድ ጊዜ ብቻ ነው የሚመጣው እንጂ ዝም ብሎ ራሱ ወደ ላይ ወንድም ከሆነ ጸጉሩን ወደ ላይ አበጥሮ አንድ ውጥር ያለ ሱሪ ለብሶ ሸራ ጫማ ወይም ቆዳ ጫማ ለብሶ ምን መሰለ ሹራብ ለብሶ እንዲህ ለፊትሽ እንዲህ ሆኖ ፎቶ ሊኮ ምን ሆኖ የሚልክልሽ ወንድ ለትዳር አይሆንሽም። ኮሰስ ያለ ወንድ አንገቱን ደፋ አርጎ በቃ ከማንም በላይ ሆኖ የሚኖር ሰው ከመጣልሽ እሱ ነው የሚሆንሽ። አዎ ለምን መሰላችሁ? እኔም ወድጄ ያውቃለሁ ወድጄም አይቻለሁ
ጄም ብዙ ነገሮች አይቻለሁ ወንዶች ላይ። ስለዛ ለፍቅር ብላችሁ ልባችሁን አንስታችሁ አትስጡ፣ ውስጣችሁን አትስጡ። ፍቅር እናንተ አይደለም የምታመጡት፣ እሱ ነው ለራሱ የሚመጣ። ስለዛ ለፍቅር ብላችሁ ራቁታችሁን ወይም አጭር ልብስ ለብሳችሁ ጸጉራችሁን ለቃችሁ ፊታችሁ ምናምን እንዲህ ሆናችሁ ከላታችሁ ፍቅር እንዲህ አይመጣም። ፍቅር እንዲህ አይመጣም። ይሄ ወንድ ይጥልሻል ነገ ነው። አንቺ ወደሽ አብረሹ ሳትኖሪ ራሱ ዱግሪ ይጥልሻል። ስለዛ እንዲህ አትሆኑ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ። እንዲህ ያለ ፍቅር በአፍንጫችሁ ይወጣ። ፍቅር ለራሱ የሚመጣ ፍቅር እንደ ማር ይፈጣፍጣል፣ እንደ ሱካር ይፈጣፍጣል። ግን በልመና የሚመጣ ፍቅር ምግብ ላይ ጨው ካበዛ ምንድነው የሚያደርገው? ጨው ቅጥል ያደርጋል። እንደዛ ያለ ፍቅር ነው። ስለዛ በልመና የሚመጣ ፍቅር አይፈጣፍጥም። ስለዛ እንደዛ ነው የምላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ በዚሁ ላይ ነው የሚያልቀው። በሌላ ቪዲዮ እስከምመለስ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። በጣም ወዳችኋለሁ፣ በጣም አከብራችኋለሁ። አከሰመሴ ሀገ ቪዲዮ ብላት ነው ለትደብኑት ቱርቲ ጋር ሲኒፋታው ባየሲን ጃለዳ ባየሲን ከበጃ ወንቶተ በዳ ሂንጀቲናይ ወንቶተ ሰሙነ ማህት ላልቸ ሰሙነ ማህት ሂንቶለ ሂንጎዲና ሲንጀቹ ጃለዳ ቱርቲ ጋሪ ሀገ ቪዲዮ ብላት ነው ለትደብኑት ባየሲን ጃለዳ ባየሲን